Ashama harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Itoophiyaa keessatti waggaa kana dhiittaan mirga namoomaa hedduun raawwatamuu Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibse. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sadan Caanqaa keessatti waraanni Bilxiginnaa dargaggoota 3 waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jechuun ajjeese. Dhiyeessiin xaa'oo hanqachuu isaatiin qotee bulaan rakkoof saaxilamuu KFO'n ibse. Hanqinni kunis hanqina karaa mootummaatiin dhufe akka ta'e akeekeera. Wallagga Bahaa aanaa Diggaa fi Qeellam Wallaggaa magaalaa Muggii irraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 8 sirna Bilxiginnaa ganuun waraana bilisummaa Oromootti makaman. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchiisa magaalaa Buraayyuutti balaa ibiddaa mudateen dunkaanni daldalaa 13 barbadaa'an. Itoophiyaatti uggura intarneetii irra kaa'ameen kasaaraan dinagdee birrii biliyoona 7.5 yoo gahu namoonni 2,300 ol hojii dhabuun ibsame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaatiin. Itoophiyaa keessatti waggaa kana dhiittaan mirga namoomaa hedduu raawwatamuu Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibse. Bara lakkoofsaa Itoophiyaa xumuramaa jiru kana keessatti dhiittaan mirga namoomaa hedduun raawwatamuusaa Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsee jira. Koomishiniin kun haala mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisee gabaasa lammaffaa roobii kaleessaa baaseen walitti bu'iinsi, tasgabbii dhabiinsii fi haleellaan raawwatamuu gidiraa fi sarbama mirga namoomaa biyyattii keessatti sababoota ijoo ta'uun isaanii itti fufee jira jedheera. Bulchiinsii fi mootummaan federaalaa haga tokko gareewwan hidhattoota adda addaa waliin yaaliin nageenyaa taasifamaa jiru bu'aa jajjabeessaa kan waaraa fi itti fufinsa qabu ta'uu osoo qabu kan galma ga'uu danda'u garuu adeemsi iftoominaa fi hawaasa dhiibbaa irra gahe keessattuu dubartoota yoo hirmaachise qofaa jedha gabaasni ba'e kun. Dirqiin dhabamsiisuu, gara jabina, gocha namummaa of keessaa hin qabnee fi qaanessaan bakkeewwan hidhaa ifatti hin beekamnetti nama hidhuu, hidhaa seera alaa fi abbaa fedhan qabanii hidhuu, akkasumas mirga namoomaa kan bu'uuraa akka barbaadanitti ugguruu fi kanneen biroo akka dhaabbatu koomishinichi gaafateera. Gabaasni kun dhimmoota biroo furmaata hatattamaa barbaadanittiin jedhes akeekeera. Sadarkaa sodaachisaan lubbuu namaa dhabamsiisuu, miidhaa qaamaa fi gidiraan lammiilee nagaa Oromiyaa bakka adda addaa keessatti mul'achaa jiru gama bulchiisa naannoo fi federaalaatiin hatattamaan qorannoo guutuu fi loogii hin qabne barbaadaa jechuun ibseera. Gabaasichi baatii amajjii bara 2022 kaasee hanga waxabajjii bara 2023 gidduutti waan ta'e kan haammate yoo ta'u, madaallii waliigalaa haala mirga namoomaa biyyattii kan of keessaa qabudha. Koomishinichi Itoophiyaa keessatti sarbamni mirga namoomaa olaanaan qaamota nageenyaa mootummaatiin irra deddeebiidhaan raawwatamaa akka ture gabaasa isaa keessatti ibsaa tureera. Hidhaa seeraan alaa, nama ukkaamsanii dhabamsiisuu, saamicha humnoonni nageenyaa raawwatan, mana hidhaa dhoksaa keessatti lammiileen dararamuu, mana hidhaarraa baafamanii ajjeefamuu fi miidhaawwan lola keessatti qaqqaban koomishinichi yeroo adda addaatti gabaasaa turuun ni yaadatama. Bakkoota hedduutti ajajni mana murtii kabajamuu dhabuudhaan namoonni adeemsa seeraatiin hidhaarraa akka hiikaman murtaa'ee haqa dhabanii ukkaanfamanii turuu koomishinichi ibsaa tureera. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sadan Caanqaa keessatti waraanni Bilxiginnaa dargaggoota 3 waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabdu jechuun ajjeesan. Waraanni Bilxiginnaa iddoo adda addaatti lola waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisaniin yeroo injifataman gara magaalaatti deebi'uun namoota nagaa akka ajjeesan irra deddeebiin gabaasaa turreerra. Haaluma kanaan gaafa adoolessa 11 bara 2023 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sadan Caanqaa ganda Cirrachaa bakka addaa Goshii jedhamutti waraanni kunneen dargaggoota 3 waraana bilisummaa Oromoo waliin isaa qabdu jechuun ajjeesaniiru. Dargaggoonni haala suukkanneessaan ajjeefaman kunneenis Dabalaa Mirreessaa, Kennesaa Hambisaa fi Ifaa Iddoosaa kanneen jedhamanidha. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa tarkaanfii guyyaa dheengaddaa fudhateen aanaa Sadan Caanqaa dabalatee aanaa Hawwaa Galaanii fi Machaaraatti humnoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu ajjeesuu fi madeessuu beeksisee ture. Dhiyeessiin xaa'oo hanqachuu isaatiin qotee bulaan rakkoof saaxilamuu KFO'n ibse. Hanqinni kunis hanqina karaa mootummaatiin mudate ta'uu akeekeera. KFO'n dhimma dhiyeessii xaa'oo ilaalchisee ibsa kaleessaa adoolessa 12 bara 2023 baaseen uummata keenyaaf ni iyyinaa jedheera. Dhiyeessii xaa'oo uummata rakkisaa jiru kanaaf mootummaan biyya bulchuu gaafatamaa kan taasise KFO'n mootummaan Itoophiyaa waan haaraa uumuu dadhabuu qofa otoo hin taane kan uumametti fayyadamuu dadhabuudhaan yeroo adda addaatti rakkoon kan uumamu ta'uu ibse. Xaa'oo oomishtummaa lafaa guddisuu oomishuu dadhabuu qofa otoo hin taane
kan biyyootii biraa oomishanii gabaa addunyaatiif dhiyeessan bitanii fayyadamuu dadhabuudhas jedheera. Jeequmsi siyaasaa biyyattii keessatti baay'ee ol guddachuu isaarraa kan ka'e hanqinni baajetaa mudachuu akka malu kan ibse KFO'n hanqina kana guuttachuuf biyyootaa fi dhaabbilee alaa irraa deeggarsa akka hin arganne ammoo hariiroo mootummaan Itoophiyaa qaamolee kunneen wajjin qabu haala gaddisiisaa ta'een rakkoo keessa galeeraa jedhe. Xaa'oon biyya keessa galellee malaammaltoota sirna mootummaa abbaa irree kana harka waan galeef itti fayyadamtoonni argachuu hin dandeenye kan jedhe ibsi KFO kun kanneen argatanillee baasii guddaa baasanii kan bitan akka ta'e eere. Dhiyeessiin xaa'oo yoo hin jiraanne beelli babal'atee rakkoon biyyattii daran hammeessuu akka malu akeeke. Kanaafis furmaata jedhee kan yaade bittaan meeshaalee waraanaa fi wantoota yeroo barbaadan irra darbuudhaan uummataaf xaa'oo dhiyeessuun dhimma murteessaa akka ta'e KFO'n ibseera. Dhimma xaa'oo ilaalchisee caffee Oromiyaa irratti yaada kan kennan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hanqinni xaa'oo hanqina akka addunyaatti mudatedha jedhanii kanaaf ammoo lolli Yuukireenii fi Raashiyaa danqaa akka ta'e himan. Mootummaan naannoo Oromiyaa xaa'oo bituuf gaafate harka 3 keessaa harka 1 qofa kan bite ta'uu simanii kan argame garuu raabsaa akka jiran dubbatan. Akkasumas gatii xaa'oo irratti akka hin daballe dubbataniiru. Haa ta'u malee qote bulaan xaa'oo gatii dilee irratti dachaa 2 ol dabalee bitaa kan jiru ta'uu fi isayyuu argataa kan hin jirre akka ta'e himata. Wallaggaa Bahaa Aanaa Diggaa fi Qeellam Wallaggaa magaalaa Muggii irraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 8 ta'an sirna bilxiginnaa ganuun gara waraana bilisummaa Oromootti makaman. Mootummaan bilxiginnaa qabsoo qeerroo fi qarreen Oromoo wareegama lubbuu qaalii itti kaffaluun fidan butuun erga gara aangootti dhufee ilmaan Oromoo gidirsaa namoota qaroo fi hayyuu ta'anidha. Qabsaa'ota hidhaa dirree siyaasaa dhiphisuun maqaa Oromoon umurii aangoo isaa dheereffachuuf hojiitti jira. Ilmaan Oromoo miseensa raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa fi naannoo ta'uun sirnicha tajaajilaa jiran yeroo adda addaatti gocha humna badii kana hubachuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaa jiru. Haaluma kanaan guyyaaleen gaddaa gaafa adoolessa 1 bara 2023 godina Wallagga Bahaa Aanaa Diggaa buufata waraanaa dhidheessaa kutaa waraanaa 31ffaa irraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 4 qawwee AKM Turkii 2 dachaatuu 2 boombii 3 rasaasa 765 fi hidhannoo adda addaa qabachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaniiru. Oduma wal fakkaatuun gaafa adoolessa 8 bara 2023 godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Anfilloo mooraa waraana bilxiginnaa magaalaa Muggii mana barumsaa sadarkaa 2ffaa irraa loltoonni 4 qawwee AKM Turkii 1 fi dachaatuu 3 rasaasa 800 boombii 2 fi hidhannoo 4 qabatanii waraana bilisummaa Oromootti makaman. Loltoonni bilxiginnaa duraanii kunneen simannaa waraanni bilisummaa Oromoo taasiseefitti gammaduun warreen utuu hin beekin sirna bilxiginnaa tajaajilaa jiraniifis waamicha taasisaniiru. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti balaa ibiddaa mudateen dunkaanni daldalaa 13 barbadaa'an. Balaan kun ganama har'aa magaalaa Buraayyuu naannoo barteedhaan Tsiraatsiyoon jedhamutti mudatee jedhame. Balaa ibiddaa kun hedduu bal'atee lubbuu namootaa fi qabeenya hedduu irra miidhaan osoo hin geessisin qindoominaa hawaasa naannichaa fi garee farra ibiddaatiin to'atamuun danda'ameera. Akka maddeen jedhanitti balaa kanaan dunkaana daldalaa 13 barbadaa'uun cinatti lubbuu namaa irra miidhaan gahee hin jiru. Itoophiyaatti ugura intarneetii irra kaa'ameen kasaaraan dinagdee birrii biiliyoona 7.5 yoo gahu namoonni 2,300 ol hojii dhabaniiru. Mootummaan Itoophiyaa guraan ala 1 irraa eegalee haga ammaatti baatilee 5 darbaniif ugura seera qabeessa hin taane fayyadama intarneetii irratti kaa'een miidhaan dinagdee biyyattii irra gahee birrii biiliyoona 7.5 ol ta'u dhaabbanni miti mootummaa giddugala guddina mirgaa fi diimokiraasii CARD jedhamu beeksise. Ugurri tajaajila intarneetii irratti baatilee 5 darbaniif kaa'ame kasaaraa dinagdee doolaara miiliyoona 140.3 ol gabaa oomisha kallattii biyya alaa irratti kasaaraa doolaara miiliyoona 27.8 geessisuu fi namoota 2,372 hojii dhabeeyyii taasisuusaa odeeffannoon CARD irraa argame ni mul'isa. Rakkoo siyaasaa hordofuun bara 2008 akka lakkoofsa Habashaa irraa eegalee intarneetiin addaan cituun rakkoo Itoophiyaa keessatti hammaataa dhufedha kan jedhe giddugalichi. Intarneetiin addaan cituun isaa faallaa diimokiraasii fi guddina teekinooloojii dijitaalaa ta'uu ibseera. Itoophiyaa keessatti ugura mootummaan waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa gurguddoo irra kaa'e bu'uura seeraa akka hin qabnes ibseera. Tajaajilli intarneetii addaan cituun xiyyeeffannoo argachaa waan hin jirreef dhiittaawwan mirga namoomaa fi bilisummaa heera mootummaatiin eegaman mulqaa akka jirus eereera. Akkasumas addaan cituun intarneetii daldala ammayyaa irratti miidhaa guddaa geessisuun dinagdeen biyyattii yeroo irraa gara yerootti doolaara miliyoonaan lakkaa'amu akka dhabu kan taasisu ta'uus ibsameera.
Itoophiyaatti gochi quunnamtii intarneetii addaan kutuu mirga bilisummaa yaada ofii ibsachuu fi odeeffannoo argachuu gufachiisaa akka jiru giddugalichi ibse. Dhaabbileen siivikii tarkaanfii mootummaa bu'uura hin qabne kana mana murtiitti mormuu akka qabanis hubachiiseera. Kana malees uummanni Itoophiyaa gocha tajaajila intarneetii addaan kutuu kana mormuu qaba kan jedhe giddugalichi uggurri kun akka ka'uuf carraaqqii mataa isaa taasisaa akka jiru eereera. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora yuutuubii Gadaa Miidiyaa Neetwork laayik sabskiraayib gochuun hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaatu ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasitti qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen wajjin turtii gaarii.